Amma iddoo itti argamnu kun buufata biqiltuuti. Buufata biqiltuu guddaa akka aanaatti qabnu kan addaa lubbuu akka miidhagdu jedhama. Maqaan isaa miidhagduudhaan moggaafameera. Buufata kana keessatti akkuma ilaaltan biqiltuu gosa 18tu as keessatti oomishamu. Biqiltuun amma mukaaf ta'u dhaabbiidhaaf ta'u gara kan hojii baayoloojikalaa hojii fiizikalaa bal'inaan hojjenneera. Hojii misooma sululaa akka aanaa keenyatti hedduminaan itti deemeera. Isa sanaaf immoo ganna irratti hojii baayoloojikalaatiin hojjifamuu qaba. Isa kanaaf immoo qophii biqiltuuti asitti kan jiru jechuudha. Qophiin biqiltuu gosa adda addaati jira. Biqiltuu mukaati jira, biqiltuu nyaata beelladaati jira, biqiltuu nyaata namaatiif ta'utu jira. So as keessatti amma yoo xiqqaate miliyoona 25 oomishaa jira jechuudha biqiltuu kana keessatti. So biqiltuu kana wanti biqiltuu kana irratti xiyyeeffannee bara kana keessatti adda goonee kan hojjechaa jirru biqiltuu nyaata namaatiif ta'u. As keessatti kana keessatti kan argamu. Giraaftiin asumatti hojjechaa jira. Qaalesseetti raabsaa jirra waan ta'eef buufanni biqiltuu kun buufata biqiltuu akka aanaatittis moodeela goonee ittiin hojjechaa jirruu fi as keessattis wanti daawwatan inisheetifii bara kana mootummaan gadi fitellee inisheetifii misooma dammaatillee bal'inaan jira bara kana itti deemaa jirre sallee akkuma malaalaa turre sana inisheetifii misoomota kaanillee akkasumatti itti deemaa jirra. Amma asitti kan adda godhu immoo raammoo qopheessine kilaastara raammoo qopheessine kompoostii barmi kompoostiin akka aanaa keenyatti hin jalqabamne tura. Bara kana bifa haaraan jalqaba. Amma haalli asitti ilaallu kun raammoo iddoo adda addaatiif illee asitti oomishuu jalqabne. Gaafa asitti oomishne immoo asitti yaalaa fi asirraa baasnee gaafa qonnaan bulaaf dhaleessine dura buufatuma biqiltuu kanaaf dhaleessine jechuudha. Asitti deemamaa jira waan ta'eef wal wajjii walitti qabatee deemaa jira. Kana cinatti immoo buufata biqiltuu kana nyaata biqiltuu mukaa qofa irratti wanti xiyyeeffanne beellada bara kana AI irratti bal'inaan hojjechaa ture. Loon diqaalomsuu irratti hedduminaan hojjechaa jiru. Loon diqaalomsuu akka aanaa keenyaatti karoorri mootummaan 3,000 nu kenne inisheetifii misooma baannanii jennee nuti immoo akka aanaa keenyatti 4,880 ol raawwanneera. Parsantii 100 olii raawwannee jechuudha. Loon kanaaf immoo nyaata barbaachisa. Nyaanni immoo bakka itti qophaa'u buufata biqiltuu kana keessatti. Inni duuba keenyatti argamu kun immoo bal'inaan nyaata beelladaatiif kan qophaa'u. Kanaaf nyaata beelladaatis asumatti qopheessaa jirra. Biqiltuu mukaallee asumatti qopheessaa jirra. Biqiltuu nyaata namaatiif ta'ullee kana cinattis immoo hojiilee misoomaa kompoostii asitti qopheessaa jirra waan ta'eef isa kanaan bal'inaan itti deema. Aanaan Xuulloo buufata biqiltuu kanaa kana sadi qaba. Buufata biqiltuu bunaa fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessinee keessattuu buna irratti illee akkuma amma daawwannee biraa dhufne buufata biqiltuu tokkorraa hanga biqiltuu 200 olii buufata biqiltuu tokkotti qopheessinee itti deemaa jirra. Kanaaf jireenya qonnaan bulaa kana badhaadhina namaatiif finna jennee gaafa deemnu immoo uummata keenya gama tokkoon qabeenya uumamaa irratti akka hojjetan gama tokkoon immoo nyaata fiitiifis nyaata beelladaatiifis biqiltuu kana giddu gala godhatee irratti hojjechaa jirra waan ta'eef isa kana akka fakkeenyaatti hojjechaa jirra kan jiru baasuma. Misooma dammaati irratti aanaan keenya sagantaa lama qaba misooma dammaati irratti. Sagantaan jalqabaa uummanni aadaadhaan bosona gurguddaa qaba waan ta'eef gaagura aadaatiin, gaagura ammayyaatiin, gaagura ce'umsaatiin durillee bifa aadaatiin hojjechaa ture. Bal'inaan daa'imma qabna jechuudha. Kana booda immoo bara kana inisheetifii misooma dammaa jee mootummaan buusee gadi fideera. Inisheetifii misooma dammaa kilaastara gurguddaa 4tti qoonneeti hojjechaa jira. Sagantaa lama qabna. Tokko inisheetifii qabna. Tokko sagantaa piroojeektii kaalmii jedhamuun qabna jechuudha. Piroojeektii kaalmii jedhamuun gaagura ammayyaa 900 oomishneera. Inisheetifii idileetiin immoo hanga sa'a tanaatitti gaagura 1,500 oomishnee jirra jechuudha. So buufata biqiltuu kana keessatti saampiliidhaaf kan keenye gaagura 50tu jira achi keessa. Kun amma kanniisitti seeneera. Kun kanniisa haadha horsiisaa jirra. Kilaastara daa'immaa guddaa asii waan qabnuuf achirraa daa'imma horsiisnee gamanatti ceesisaa jirra waan ta'eef aanaan Xuulloo misooma dammaatiinis baay'ee beekama waan ta'eef isa kana teekinooloojii itti daballee waa xiqqoo waa itti daballee qonnaan bulaa cinaa dhaabbannee isa kana ceesisnee walitti fidneeti malee akka durii bittinnaa'etti jira. Gaafa walitti fidnu immoo gaafa muuxannoo ta'a jechuudha. Kanaaf nuti daa'imma bara kanaa ekspoortii gochuuf hojjechaa jirra. Gara biyyoota adda addaatti jechuudha. So kanaaf itti deemamaa jira jechuudha misooma dammaatii. Laki murgaan kofaltee. Laki. Karaa kantaa fi kaansi. Karaa kun isa naan gasa galee qabu. Kuiseen geesse waan dhugooti itti baalamsoo. Waan isin barbaachisu. Jechuun akkan kunuunsamee kunuunsasii gaazii bishaan obaasuu waan garagaraati.
yaa bishaan obaafne biyya seen fedhate. Sodaa isin jirtanii akkamitti kunuunsu? hanga nama 68 jira. Yeroo qannasamuu jira, yeroo ida'amuu jira. Akkaataa adeemsa hojiiti. Hojiin gizee takka gizee qilxuu kaasee xiqqaatti gizee gudattee hanga nama 20 ta'e deema. Kanaafuu biqiltuu kana oomishuudhaaf waan adda addaa asii qophaa'aa jechuudha. Hara bulchiinsa gaariidhaa deebi'eeti biyyee musulmaana misamtii biyyee lafaa ni qophaa'u dikee ni qophaa'u hewaa ni qophaa'uti kana afran walitti daballa. Yeroo isiin oomishni isii geessan kana walitti idaaneeti waliin tolchee walitti qopheessinee qophii goonee fi lafattis ombolsittis goonee keessattis goonee yeroo isii eeggachaa biqiltuu lafaa asirratti oomishaa walitti dabarsaa leenjii namni kan wajji walitti qabattee achirraa leenjii kana fudhannee egaa geesse laasarra dabarsaa yeroo isii baatii isii eeggachaa bishaan yeroo isiin fe'etti gaggeessaa madabaallee itti da'aa walitti kunuunsaa walii galtee asiin geessu. Hagam fayyadame warra isa hojjetu hagam fayyadamte? Waan gamatti ilma namaa guutuu macaasaa mana qorqorroo jijjiire. Hojii uumee dhalaa beela miskiina bultii namatti dandeettii qabanta biddeena jijjiiree manatti walii alaagaachii akka namaa boonsisee gubbaa raffisa. San biraan deebi'ee horii dhaabasirraa biyyattiin oomishni afaan oomishaa fudhattee biyyattiin itti fayyadamtee dhaabbattee haala sangoon jedhaatti dabartee jijjiirama addunyaa fedha agarsiifte. Beekamtii aanamti agarsiifte. Kanaafuu wanni sun bal'inaan haalaan guddoo dubartii fi dhiira gidduutti rakkoo irraa hiitee ilma namaa gootee jiraatti jechuudha. Gana fuulduraaf waa'ee hedduu kana jala itti yaadee jiraachuun ilmaa gammachuu ta'uu qabamaa ta'e.